rakkoon sistemii baankii daldala halkan tokkotti barattoota doroomsee fi daafoo isaa. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa isin dhaqqabu har'aan tana qophii taateewwan torbee kana mudate qabannee isiniif dhiyaannee jirra hanga xumuraatti nu faana ta'aatiin hordofaa. Baankiin daldala Itoophiyaa rakkoon sisteemaa erga mudatee barattoonni yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa akkaawuntii baankii isaanii irraa mallaqa gahaa osoo hin qabaatiin mallaqa hedduu daddabarsuun barame. Guyyoota dhuma torbee irratti dubbii ijoo marsaalee hawaasaa kan ta'e dhimmi kun adeemsa sirna baankii hin eegneen barattoonni hedduun mallaqa callaa ATM keessaa baafachaa akka turanii fi waliif dabarsuu turuun gabaafameera. Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa waggaa 5ffaa kan ta'ee fi maqaan isaa eeramuu kan hin barbaanne Jimaata Bitootessaa 15 bara 2024 barattoonni hedduun osoo akkaawuntii baankii isaanii irraa mallaqa gahaa hin qabaatin maashinii mallaqaa ittiin kaffalamu ATM bira deemuun birrii baafataa akka turanii fi kan ammoo mallaqa waliif dabarsaa akka turan BBC'tti himee ture. Jimaata halkan naannoo sa'aatii 6 mana kitaabaa bahin dormii galeera fi hanga yeroo sanaatti homaa hin dhageenye ture. Sa'aatii 7 irratti barattoonni wayita haasaan dhageen ka'e jedha barataan kun. Appilikeeshinii baankii daldala irraa gara CBA birrii wayita dabarsan akka irraa hin hir'imne wayita dubbatan dhagahee dhugaadha jedhee hin amanne ture jedha. Barattoonni hedduun ATM mooraa yuunivarsiitii keessatti argamutti ba'uun hanga poolisiin dhaabsuu ga'utti mallaqa guurataa turan jechuun haala ture ibsaa barataan kun. Halkan keessa naannoo sa'a 8 natti fakkaata ATM fi onlaayinii mallaqa sochoosuun guutumatti dhaabbate jedhe barataan yuunivarsiitii Jimmaa kun. Taatee kun Jimaata halkan erga mudatee booda bariisaa sanbata yuunivarsiitichi barattoota mallaqa kanaanis hin taane baafatan yookiin dabarsan hatattamaan akka deebisan akeekkachiisuu beeksisuu baase hime. Ammatti dhuguma mallaqni kun deebifamaa jiraachuu odeeffannoo akka hin qabne kan hime barataan kun Jimaata halkan barattoota ATM keessaa mallaqa baasaa turan muraasni poolisiidhaan qabamanii akka turan hime. Barataan biraa yuunivarsiitii Dillaatti waggoota jalqaba baratus jirus haala wal fakkaatu Jimaata halkan naannoo sa'aatii 6 hanga 8 jidduun barattoonni ATM keessaa mallaqa baasaa akka turanii fi karaa intarneetii baankiidhaan mallaqa daddabarsaa akka turan hime. Barataan yuunivarsiitii Dillaatti barataa hanga birrii miliyoona 1 daddabarsee akka jiru dhaga'u ibse. Jimaata halkan barattoonni mooraa yuunivarsiitii keessaa ba'uun ATM magaalaa Dillaa keessatti argaman keessaa mallaqa baafataa akka turan hime barataan kun. Wixata har'a jedhama Bitootessaa 18 bara 2024 ganama konkolaattonni poolisii federaalaa mooraa yuunivarsiitii keessa naanna'aa akka turan hime barataan waggaa jalqaba yuunivarsiitii Dillaa kun. Barattoonni mallaqa daddabarsuu keessatti hirmaatan poolisiidhaan qabamaa jiraachuu akka quba qabus BBC'tti himee ture barataan kun. Barattoonni mallaqa fudhatan fedhii isaaniitiin deebisuuf gara baankii deemanii gaafiidhaaf barbaadamtu jedhamuun qabamuu fi kanarraa kan ka'e barattoonni kan mallaqa fudhatan deebisuuf illee sodaa keessa akka jiran hime. Odeeffannoon kun yuunivarsiitiiwwan keessatti maaliif tamsa'e kan jedhuuf ammootu rakkoon sirna baankii daldala Itoophiyaa mudate kun odeeffannoo isaa keessattuu barattoonni yuunivarsiitii biraatti hedduu faca'e. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa dubbisnee odeeffannoo rakkoo sisteema baankii daldalaa mudate akkamiin saffisaan akka tamsa'e beekuudhaa baatus barataa hunduu waa'ee haasawaa ture odeeffannoo walii kennaa ture jedhama. Barataan yuunivarsiitii Dillaa gama isaan barattoonni bilbilaa walii dhawaa odeeffannoo walii kennaa turan jedhama. Kan keessa sa'aatii 6 hanga 8 gidduutti barattoonni baay'inaan walitti bilbilaa turan jedhama. Anis Saayilentii irraa kaa'ee rafee ture hedduu naa bilbilamee ture hiriyoonni koo biroo yeroo 10 ol itti bilbilaa kootu hojjedhu jechaa turan jedhama. Rakkoon sirna mudate kanaan mallaqa callaa baasuun alatti daddabarsee onlaayinii raawwataa ture jedhu. Suba kanaan wal qabatuun ammootu deebii yuunivarsiitiiwwan yoo ilaallu teekinooloojiin mallaqa daddabarsu baankicha irratti rakkoo mudate barattoonni yuunivarsiitii mallaqa kan isaan hin taane daddabarsaniiru jedhuun hordofe jaarmiyaaleen barnoota olaanoo akeekkachiisa baataniiru. Yuunivarsiitii Jimmaa, Finfinnee fi Dillaan yuunivarsiitii barattoota ergaa akeekkachiisaa dabarsan keessaati. Hojjettoonni yuunivarsiitii Dillaa maqaan isaanii himachuun feene tokko mallaqa barattootaa fudhatan keessaa hanga birrii miliyoona walakkaa ta'u deebifamuu
isaanii BBCtti himanii turani. Warri baankii daldala kaampaasii Wallamaanitti argamuun barattoonni fedhii deebisanii irraa mallaqa guuraa turaniin har'as barattoonni deebisaa jiru jedhanii hojjetaan BBCtti dubbatan kun hanga mallaqa walitti qabamaa jiru beekuudha baatanis hanga miiliyoona walakkaa kan ta'u deebifamuu tilmaamuu isaanii himanii oggura akkaawuntii daasii walaallee ammoo rakkoon baankichaa mudate kanaan maamiltoonni mallaqa callaa ATM keessaa baasuu alatti gara baankiiwwan birootis mallaqa dabarsaniiru kan hordofes baankiiwwan biyyoolessa Itoophiyaa baankiiwwan tajaajila ATM akka dhaaban ajaja dabarsuu BBC maddeen irraa hubatee ture akkaawuntiin herreega baankii daldala baankiilee keessaa itti argame keessaa baankiin Daashin isa tokkodha. Baankichi akkaawuntii baankii daldala irraa mallaqni galeef akka hin sochoone dhorkan irraa kaa'amu hojjettoonni baankichaa maqaa isaanii dhagahamuun barbaanne BBCtti himanii turani. Hojjetaan baankichaa kun herreenni hangamii akka ta'an dhorkan irraa kaa'amuu beekuu baatus sisteema baankii daldala irraa rakkoon mudachuu ibsamuun hordofee daddabarsi mallaqa 4,500 ol raawwachuu himeera. Dabalataan baankiin Daashin jimaata galgala sa'aatii 2 irraa eegalee baankii biroo irraa kanneen galii godhameef alatti akka baasii hin goone hojjettootaaf beeksisee ture. Isuma kanaan wal qabatuudhaan pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoo ibsa kenneen kan mudate haleellaa saayibarii miti rakkoo baankicha daldala Itoophiyaati jedhe. Baankiin daldala Itoophiyaa rakkoo tibbaa kana baankicha mudate haleellaa saayibarii akka hin taane ibsee ture. Pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoo wixata ibsa kenne keessatti sirna ittisa haleellaa saayibarii cimaa ijaarsisuu haleellaa milkaa irratti raawwate akka hin jirre ibsanii jimaata halkan sirna baankichaa akka ta'utti raawwachuu dhaabuu isaatiin dabarsi mallaqa seerawaa hin taaneen gaggeeffamaa ture. Mallaqni hedduunis gama ATM fi maloota dijitaalaa jalaa fudhatameera. Tajaajilli baankichaan kennuu baay'achuu adda cituu sisteema mudatuu furuuf fooyya'insa godhamaa jiru keessaa rakkoon mudate jechuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Baankichi sirna haaraa jimaata galgala sa'a 8 hojiitti galchee halkan gara sa'a 8 mudannoo rifaasisaa fi gaddisiisaa ittiin jedhe mudachuu jira. Baankichi ibsa miidiyaaleef kenne keessatti rakkoon mudate sabeeffachuun maamiltoonni hamma mallaqa qabaniin ol baankicharraa fudhatan deebisuudhaan seeraan akka gaafatamus ibsee ture. Baankichi kan isa mudate haleellaa saayibarii osoo hin taane sirna baankichaa akka ta'etti hojjechuu dhabuu akka ta'e obbo Abbeen ibsaniiru. Obbo Abbeen ta'ii jimaata halkan mudateen baankichi mallaqa hangam akka dhabe qulqullaa'ee akka hin dhumne eeruun ammatti ibsa bal'aa hin kennine. Amma jimaata halkan daddabarsi mallaqa 400 fi 90 kan raawwate akka ta'e himaniiru. Dabarsi kun kanneen seera waan ta'in akka dabalatu himaniiru. Haa ta'u malee barruu Addis Fortune ta'ii mudateen wal qabateen maamiltoonni 66,000 ta'ii mallaqa birrii biliyoona 2.4tti sochoofamuu gabaaseera. Sirnichi baankichaa akka ta'utti hojjechuu dhabuu isaatiin keessumaa barattoonni yuunivarsiitii keessa jiran karaa ATM maloota dijitaalaa biroon mallaqa herreegaa ofii isaanii hin qabne kumoota dhibbaan hedduun daddabarsaa fi baasaa turani. Obbo Abbeen sirna rakkoo godhate keessaa kanneen mallaqa kan isaanii hin taane fudhatan keessaa harki hedduun barattoota yuunivarsiitii ta'uu himaniiru. Barattoonni mallaqa fudhatan deebisaa jiran jiraachuu himuun isaan irratti himata akka hin banne pirezidaantiin ibsaniiru. Baankichi rakkoo mudachuu fi sanbata xiqqaam barii naannoo sa'aatii 11 walakkaan tajaajila isaa hunda akka kutu baankichi ibseera. Sisteem haaraa rakkoo kanaaf sababa ta'e adda kutuun sanbata sa'a boodarraa eegalee tajaajiloota suutaan hojiitti deebisu ibseera. Barattoonni yuunivarsiitii ta'ii kan irratti yaada isaanii BBC'n kennan jimaata halkan naannoo sa'aatii 6 hanga 8 gidduutti mallaqni ofii hin taane baasuuf walitti daddabarsuu gaggeeffamuu ta'uu isaanii himanii turani. Pirezidaantiin baankichaa akka jedhanitti namoota mallaqa deebisan irratti himanni hin baramu. Isa kana yoo hin taane ammootum namoonni mallaqa fudhatanii hanga ammaatti hin deebisne kan ta'u taanaan tarkaanfiin seerawaa fi barbaachisaa ta'u irratti fudhanna jechuun haasaa isaanii xumurani. kabajamtoota dhageeffattoota kennam qophiin adhaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga qophii biraatti walitti deeminutti nagaan turaa isiniin jecha akkasuma namni mana keenyaaf haaraa yookiin yuutuubicha keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa horaa bulaa deebanaa.